lammiileen Senegal jaalaltii ispoortii kubbaa miilaaf qaban kan jechaan himamu ol yoo ta'u gareen biyyaalessaa biyyattii kan dhiiraa dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa waggaa lama dura Kaameruun qopheessite irratti shaampiyoonii dorgommichaa ta'uun jaalaltii ispoortii kanaaf qaban daran akka cimu taasiseeti jira. Kanatti aansuudhaan walitti dhufeenya cimaa uummata Senegaalii fi kubbaa miilaa jidduu jiru kan laallutam. Onkoloolessa 7 bara 2022 uummanni biyyattii 1,100 lakkaa'aman daandii Daakaar irratti bahuudhaan taatee seena qabeessa yeroo jalqabaatiif ta'e ilaalchisee gammachuu isaanii ibsataniiti turan. Kun ta'uudhaan dura guyyaa tokko dursee gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Senegaal seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif waancaa kubbaa miilaa Afrikaatiin shaampiyoonii dorgommichaa ta'uun isaanii kan yaadatamudha. Saadiyoo Maanee fi hiriyoonni isaa yeroo idilee taphaaf kenname keessatti golii malee xumuruu hordofee peenaalitii kennameen 4-2 Masrii injifachuudhaan shaampiyoonii ta'uun isaanii kan yaadatamudha. Leenconni Tarangaa dorgommii olaanaa idil addunyaa keessatti waancaa jalqabaa isaanii fudhachuu hordofee pirezidaantiin biyyattii Macky Sall onkoloolessa 7 ayyaana kafalame jechuudhaan labsuun isaanii ni yaadatama. Kubbaan miilaa Senegaal keessatti hagam akka jaalatamu murtii kanarraa hubachuun ni danda'ama. Haala bareedaadhaan ture raajiidhaan yeroo xiyyaararraa buunu lammiileen Senegaal hundi waan ala turaniif ba'us soso'uus hin dandeenye. Baay'ee nuun boonaniiti turan. Nutis hedduu isaaniin boonne. Kun xumuramuu akka hin qabne ofitti himne. Uummanni Senegaal dorgommii hundarratti waancaa argachuutu isaaniin mala jechuudhaan miseensi taphattoota garee biyyaalessaa Senegaal yeroo san seenaa galmeessee kan ture taphataan sara jidduu Nottingham Forest kuyatee imala gaafas buufata xiyyaaraatii kaasee hanga masaraa pirezidaantii ga'uudhaaf sa'a 8 isaanitti fudhate yeroo yaadatee dubbatu. Torbaanota muraasa boodaas tapha xumuraa gulaalli waancaa addunyaa bara 2022 Senegaal qabdu irratti lammiileen biyyattii heddumminaan buqqaanii bahuudhaan garee isaanii deeggaranii turan. Leenjisaan garee biyyaalessaa Aliou Cisseen kan erga gareen isaanii gulaalli waancaa addunyaa bara 2022 irratti biyya Mohamed Salah Masrii irra deebuudhaan injifatan booda injifannoo galmeessan uummata Senegaaliif gumaachanii turan kana caalaa lammiileen biyyattii hedduu ba'anii taphicha daawwachuu akka danda'an dubbateeti ture. Istaadiyeemiin Daayimandoo silaa uummata miliyoona 16 keessummeessuu danda'e lammiileen biyyattii guutumaa guututti osoo nafin tapha kana laaluudhaaf dhufuu danda'an jechuudhaan taphataan duraanii kun laamondeetti himeeti ture. Inumaatu deeggartoonni murteessoo ta'an taphni jalqabuudhaan dura sa'a 10 dursaniiti istaadiyeema seenu. Taphoota Olompikii dargaggootaa bara 2026 keessummeessitu Senegaal kana malees taateewwan wal fakkaataa jaalala lammiileen kubbaa miilaaf qaban agarsiisu hedduu dabarsiteeti jirti. Bara 2019 immoo tapha xumuraa waancaa Afrikaa irratti Senegaal Aljeeriyaan moomtee waancaa dhabdeeti turte. Lammiileen biyyattii kanaan hamileen osoo isaaniin cabin daandii Daakaar irratti bahuudhaan hiriira galanii garee isaanii sadarkaa lammaffaan xumure simataniiti turan. Kun yeroo jalqabaa fi miti. Ispoortiin keessumaa kubbaa miilaa yeroo mara Senegaal keessatti haalaan jaalatamaa. Senegaal erga bara 1963 walabummaa isii argattee turtii waggaa 3 booda tapha michoomaa keessummeessiteeti turte. Dorgommii gosoota ispoortii hedduu kanaan taphoota Afrikaatiin sadarkaa duraa irratti tan argamtu Senegaal dorgommii kubbaa miilaa injifachuu dandeesse. Sirna baniinsa dorgommichaa Stade Del Amitié kan teessoo 20 qabatutti taasifame irratti daawwattoota 40,000 caalutu argamuudhaan taphicha daawwate. Gareen kubbaa miilaa biyyaalessa Senegaal biyyattiin akka walabummaa isii argatteen ji'oota muraasa booda hundaa'ee jaarraa 20ffaa keessa imala ajaa'ibsiisaa taasiseen dorgommii waancaa Afrikaa bara 1965 fi bara 1990 sadarkaa lammaffaan kan xumure yoo ta'u bara 1992 immoo biyyattiin dorgommicha ofiif qopheessuun isii ni yaadatama. Urjiilee ciccimoo garee biyyaalessaa yeroo sanii keessaa Roojar Mendii fi Jules Beekondee fa'aa maqaa dha'uun ni danda'ama. Waggaa lama dura Kaameruun keessatti waancaa Afrikaa jalqabaa isaanii fudhachuudhaan seenaa kan galmeessan taphattoonni garee biyyaalessaa Senegaal waancaa kubbaa miilaa Afrikaa bara kanaatis irra deebi'anii fudhachuudhaaf tilmaama injifannoo argataniiti jiran. Bara 2008 eega Masrii walitti aansuudhaan yeroo lama abbaa waancaa taate booda biitii yeroo lama walitti aansuudhaan shaampiyoonaa dorgommii kanaa ta'uu dandeessee hin jirtu. Abdiin deeggartoonni garee kubbaa miilaa Senegaal qaban seenaa kana hojjechuudha. Kanaaf immoo deeggartoonni kubbaa miilaa Senegaal 1,000 lakkaa'aman garee isaanii garee cimaa ja'ame garee caa jalatti ramadame leencota Tarangaa deeggaruudhaaf Koodivaar magaalaa Yamoussoukrotti ni argaman jaameeti eegama. Taphattoonni muuxannoo hirmaannaa waancaa kubbaa miilaa Afrikaa yeroo 4 fi 5 qaban miseensa garee kanaa ta'uu fi qofaatiin bara 2015 marsaa jalqabaa irratti isaan mudate hanga waancaa bara 2022tti taphattootaa fi leenjisaan garichaa Aliou Cisseen barumsaa fi muuxannoon argatan kana milkeessuudhaaf akka isaan gargaarus dubbatamaati jira.